كاريدي الليلة كاريدي الليلة أنا جالك إيبيتا عتري والله دكتور دكتور يوم تتشتي صورة جارة ما قدرت تقاد يوم تكواب تقاد هو تتعدى برو كما بدل كبر ويانا بيها يسوع ديما Angka jaru. Me orang orang jala kana jirta no so hin faradini. Me orang mo jala kana jirtu gafa dana ma ko mari bashan jala kana jiru wa gafa gafi takka kofa. Kallubu bi sababu kenneti ni lubu bi kennetu us jiradu orang mo boromia walin jede gadi bayeti nu kennetu jala mo kamana kesa ta es t-shirt hojjachisani didani to fesani sura ka edota. أنا ما كأكره دينار كوجا كتامو ده تريك كباين تدارك كوم تسولي يا إمبا أنا ما كبار بادو لوتي أما في ده إنكار تدارك كوم تسولي غافي سير أما نكنا جالس Nugar si me ati gize guyya mata kayo hiri ramiti injiramiti guyya mata kayo alab bade dabatte jiramiti. Nugar si. سير أما نانك بجا معرفات أسرع كورو كبير قصيدة بفوقي تكفر علامات إنك بجا مكمل سير منا مالك هذا نوباس من سير منا بوتوتا دربان بولاي دوراني bara wayyaani irra suuraa waggaa 5 dura fidaadha. Kaga abii aangoo Okay, suuraa gootota akka godhanne ittiin kaane jecha. Kaga abii aangoo biyyoo ta'e anu iyyuu hin dhalanne yeroo sanii. Qabsoo gootota irra wareegaman Oromummaa ofii bantee jechuudha. Goota haarawatu ne wuce. Karuma addaan baasuu fi uummata. Wuce daa'ima ta'eeti. Erga abiyyi dhufee Oromummaa kee barate. Wuce. Deemu ijoollee bira deemu. Reedii keessa fedhe fotoo subbuu gaalaarii keessa tankaraata taara. Ati qabduu miti atirra. Amlallee hin jiru. Soqaa jira koo itti ragaa agasiif kanarra naa godhe kana naa guddisme kana laala. Hayyee de laal. Rakkoo qabu. Hamzallee tan. Fida warri biraa lakkoo tokko barreessa. Warri Oromummaa keessan boontan fida lakkoo tokko barreessa isin galcha. Lakkoo tokko barreessa. Suuraan gootota lubbuu jiraniin ta'uu aslii kaduu ammalee. Ka abiyyiin dura yoo ta'e rakkoon qabu. Ka Jawaaris haa ta'u, ka Caalus haa ta'u, everything lubbuun ka jiru abiyyiin dura suuraa hin beeku waan ta'eef. Okay, tabbike. Garuu filatamaa suuraan filatamaan itti amanu ka akka himanni ka itti amanu ka jaarraa abbaa gadaa takka kana dhiilama tawaaqoo guutuu 3 ka taaddee birruu 4 kun arfan yoo ta'e baay'ee filatamaadha dhuguma qabsaadha. Foto gootota godhatuun qabsaa'aa taate ija ishii bakka hin fidee bara. Fidi feetu gantu yoo ta'e. Karaa gootummaa qaba. Tisheertii maammee tokko akka feesbuuka seenii irra bakka qo'ee asii dhagan. Hai beekamtoota tiktookii. Amma waan ergate kun hin qaba. Taajuu Oromoo. Nama qilxuu hunduu hin ta'a gootonni kale gootonni darban hunduu hin ta'a ka fedhe haa ta'u akka fakkeenyatti kaate malee makiin hin qabdi makiin bara wayyaana yoom dhalatte kun as jala jirti seentee haa fiddu kottu makii fidi abbaan fedhe kotta feematoonni amma Oromoon qabdu kottaa fidaa kotta makii kotta argadhu fidi mee haa fiddu fidi حافظه قلت دكتور عادل النائبي ده قال شيء صورة قبلها راسلي صورة قبلها أرجعت نظري برا قول متر تكبر جنة في صورة سفرة قوي مي فيسبوك كده صورة أبشر الجرامي طيارة Gabi miti kumbanna ni imama da cisma wajah yo nuti afu fajje ta cisma wajah polisi nuka ni se kana punyani jala marate ti melo ke sabiyo Gabi umpata ire ba go ti
Taatee adeemaa jira mootarri deemaa jira qoya akkamitti namni gaarii uffata achina guddisina gartaama suura dhaltiitu yeroo qabsaa'onni gaa'ima suudhaanii nyaatutti yeroo kun eenyunni garuu bakka rakaatanii nun beeka eessa jira kun makii ol suuqii makii eessa jira mee makiin hin erganne hin qabdu ergan duutee baddi malee makiin jirtu jira alhamdulillah amma aljaziiraan kun hin qaba qabsaa yaa buulessa aljaziiraan hin qaba qoomsallee hin qaba hin galchu jara kunniin buuleeyyiidha kunniin buuleeyyiidha gurraacha suuraa tokko jiru qabaate yaada qajeelaa amma odoo jira argitan viidiyoo godhadhe daa'imummaan biyyaa bahee bara wayyaanee amma nasrii fi amma bin aljaziira buuleeyyiidha jarri hin jira duruma jira qaba sonniini waxaxee dadhabne bar waxaxee warra akka nasrii warra akka reedii warra akka hamza warra akka haadhafaatee aljaziiraan hin qaba yoo galchalle qaba aljaziira aljaziiraan lafa bulaadha reediin qabsaayaa miti amma kun amma cullee polotikanyaan guddaan kun qabu suuraa bara wayyaana amma suuraa bara wayyaane qabu salaam alaikum waalaikum salaam maali qabsoo jedda deebita fudhuba deebitanii suuraa gootota amma gurguddoo duraanii keessa osoo abiyyi aangotti dhufin takaatemee bitaakkana fakkeenyamu. asoo suuraa biyyiin aangotti hin dhufin turan wallahi dubbii jajjabu qabsaa'aa haaraa qabsaa'aa haaraa wallahi yani qabsaa'aa namaa miti ijoollee si bira jirtu gaafadhu warra matoo meetirii bada fudha sagal torba keessa Evidence barbaanne bara yoo wannoo taate natti hiriira kaba heddu garsiise reedi nu garsiise evidence. Dhagaa egaa doktor sitti maanoon qabsaa ammaa harawame nu bara kudha seera manaa cabsin Ahmad seeri mana akkami suuraa gootota kalee fakkeenyaaf jaallatii gammadaa jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu elemoo qulquu taatee birruu እንደዚህ fuulayyii warra duraanii eebbisaafaa kabara wayyaanee duraatti ni dhufa. kabara wayyaanee duraan qabu amma abiyyi dura qabsoon kenna abiyyi dura garuu amma waan adda bas anuma sitti maaran abiyyi dura qabsoo jammare abiyyi iyyuun beeku ani qabsoo oromoo keessatti abiyyi kaleessa arge ايش نيو قبصة ايش يقولوا قبصة يا حرام قبصة حرام تيك توك أبي وجه تو منيتي أبي يفاق كان تبين بلاد من زوم لقى قبصة زوم لقون تير أما وجيرا ورا لايا ورا إمبراطور إيه برا ويانا تججو ساتي لاسو إذا ورقم لمافي بكشان أبصا حتى ونموتو ورقم لمافي بكشان ورسا جبا يدور في جنة يبقى تجبا رما يرد لا بد يصير आगे चलो अभी सूरज इब्राहिम रखो बार बात को कर बगल का देख जरा ये नो लाने दिन को दया साथी नो स्टान दिन को जरे ना मालूम पुंजर योम सिंजे ने नो पुंजरो यो kana अभी मोदी भी अब्बा दूला और मोदी करना भी तो अभी नो बेबर करना भी Ega abi bebar tu kabani. Ega abi bebar tu. Eta untuk apa kerja ke bapa? Untuk.
amma qabsaa Kakak arsiitti jabaa tokko jira isa isinii fidee dhufa. Qabsaa lubbuudha jiru lubbuun jira ammallee. T-shirt yeroo Nama tokko jedhamne miidiyaa kanarra isaa qabsaa yaa waggaa 3-4 asitti baay'ate tiktokii kanarra. Jabaa duuna guddisi doktor. Goota lubbuun jiru gudan malaan goota jabaadha. Akka naannoo keenyatti. Maa kolfita. Keessayyuu warri arsii goota kana sirriitti qoratuu qabdan. Qoratuu qabdan eenyu akka ta'e. Eenyuni kun? Burreen goota Itoophiyaa kana. Warra burreen lalqabsan kaa'ima. Eenyudha kun eenyudha? Eenyudha kun? Akka godina arsiitti nama jabaa nama hiriira qindeessuun beekamu. Hamaa namaa ture giseessan. Amma nafsa hin jiraa? Rabba rabuu fi nafseen hin jiru. Wallaahi rabbi jaannataa isaa godhu ba. Saadam jetti ijoolleen saadamii miti wallaahi. Saadam gurraachuma sanii bar. amma warri ergate kun maal inni hundi isaa warra waa qabu tartiiban galchaa qo'a. Qabsaa'ota dadhabnee bar qabsaa'ota haaraw lamaa jochi takkitti teessan miidiyaa kanarraa afaan banaamaa dhaloota tiktok uummata baqara waa'ee qabsoon beeytu seenaa goototaan beeytu jaalala biyyaan beeytu jaalala gootaan qabdu kaayyoo gootota kanneen qabdu kanaaf suuraa namaa galabbataa oolti suuraa goototaa galabbataa oolti waaqayyo isin haa galabbatu dhaloota tiktok qilleetamu eenyuni kama seene erge waalaikum salaam sheekaa roobe sheekaa roobe hajji galee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصلي نجاة. نجاة الحمد لله قلتني شكا. قال لي نجاة مالكين وهم قبي كيسني رجراشني تلوفو بوليس ديوتش النافي. كايرو نفومو. إيه لفتية. أرى هدرا زرا كايرو نولا جيران تفينا يودو برباد دمالي. maaltu jira lafeetiyaa maaltu akkanti nutumaa jiran eegee maqaan nama garaa kanarra waraananii ajjeesan attintu kadu'ee rabbi haa araaramu aga jirtu walitti saba tokko lammii tokko wal qabnaa wal malee maal qabna ree haa tara gagga'u ree wanni nageenni haa tara gagga'u wallaa haa tara gagga'u dhufina bara viidiyoo keessanillee lallaalaatumaan jira aslii kiyya isin yaanne saba keenna baay'ee isinii kadhanne saba keennan dandeenyu ka'oo'a keessa jiru ijoollee teenna ta biyya baqaa keessa jirtu ta mana hidhaa keessa jirtu ta karaa kanatti duute yaa rabbi jennee arafallee dhaabanneedha kadhanne imimmaan buufnee kadhanne dalayde nooma xiqqoo dalayde kanaan har'ahoo cabaqa jaraa irra nuu tarii wal dhiituu jaraa irra nuu tarii yaa rabbi wal daddarbuu jaraa irra nuu tarii wal arrabsuu jalaa irra nuu tarii guyyaa boruu akka rakkanne ijoolleen teenna jennee kadhanne nagayaan gallee biyya keenna gallee maatii nagayaatti gallee ganda nagayaatti gallee gariin namaa daara akiraa deeme achiin ka'a daara adeemerellee rabbi haa araaramu kamana hidhaa jaka mana akimaa seene ammoo su wajjin godhin dhukkubsatee rabbiin ammoo tiniin haa aafiyu nu ammoo nagayaan galle hajjaajota keenna mara rabbi irraa haa jaalatu eega galle ammoo waan hamtuun dhageenne warra keenyarraa waan hamtuun dhageenne ollaa keenyarraa waan hamtuun dhageenne fira keenyarraa waan hamtuun dhageenne nagaan rabbi nu galche alhamdulillahi kanaaf obboloowwan keenna aslii kiyya hedduudha isin jaalanna nuti saba keenna miidhamni keessan miidhama keenna ka dubaraas ka dhiiraas bakkuma jirtanii rabbi isin haatiisu jenneedha kadhanne
yaa aslii kiyya Ustaad. akkas inshallah ganuma isin dubbisu yaa Koya lafeeti koya. Kaleessa waan irra jiru namni hajjiif dhaqe wayii sheekamaan bira nama sheekatti amma maqaan sun na jalaa bade walitti dhufnee akka rakkoon jiruu fi akka hujjaanyi Itoophiyaa yoo yaa hin dhageessisu sagaleen kee sagalee dhagayaan jiru jettan bada jaran sagalee dhageettanii isinan dhagayaan jiruu ji'a baraanam maal jettan bada jaran waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu zamoona sagaleen hin jiru lafeetii yaa aslii kiyya ani dhagayaan jiru sagalee kiyya dhageettanii kiyya hoo dhaga'ama akkasi ummata kiyya akkasi kiyyan dhageettan natti fakkaate asliitti dawwalame na fakkaate zamoon ollee teenna viidiyoon garagaraa waa'ee aslii tokko olii gadi deddeema ijji waa nama argiti eega galle keessummaa keessummeessina moo sila viidiyoo namaa laalla haa ta'u nama kenna yoo du'aayiin goona jennee tiktook kana bannu wanni asirra yaa'u waan ajaa'ibaati gadaa duraanii dubartiin wayta xixiqqoo nuti loo irraa qaraanu sanuu gadaa duraanii wanni nu rakkabne dubartiin hayaa qabdi waa saalfatti haa ta'u ummata kenna nuti dubartoonni teennallee mee saalli nu bira haa jiraatu nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam waan jedhan gadaa zamana akiraa qiyaamaan hin dhaabattu haga namni waan duraan saalfatu takka faashina godhatutti wanni faashina ta'e saalfii taate wanni ammootiniin saalfii faashina taatutti jedhan duraani dubartoonni waytanu loo irraa qaraanu washoo baatteetiniin bishaan yoo dhiirri karatti dhufte akkana jalaa gorti saalfatte har'a tana ammoo yaa'e gubbaa yaa'e ummanni jaarsa ofii dhiiseetiniin piraankiillee yoo taate jaarsa ofii waan godhe godha maal jedheetiniin kiinnootiniin na fuudhii kana taadha jira maali jettan bada jarana maal jettanii abaraan amma kana piraankiillee yoo taate wanni akkanaa gubbatti ammoo oofamuun barbaachisaa miti aslii kiyya waan akkanaa kana isinillee nama dhiiraati yoo namnillee isin jaalate as gubbatti irratti haasa'ina jaarsummallee asirratti ilaalina haasawa takkallee waliin hin godhina gurrallee ittiin kennina wanni kun maali jennaan ganda dhaqa nuti ganda qabna isinillee ganda qabdanii aanaa qabdanii fira qabdanii namatu nama laala soddaara qabdanii soddaan keessan isin laala waan namarraa bahu kana namni nama laala kun eessa namaan jedha ganda eessaati jedha biyya ammootiin gosatami namaan jedha nama laala haa ta'u ammootiin dubartiin illee takkitti matu biyya bal'ina dubartii taan galaafata dubartiin teen hayaadha qabdi kabajaadha qabdi ammas ni jirti ta kabajaa qabdu ni jirti ammas ta hayaa qabdu ni jirti takkittiif ammoo dubartiin teen namartuu akkana osoo hin ta'in haa ta'u ta akkana taate tanallee tiniin wayirraa baate mukarraan baane keessaa wal qabadhaa lafeedhaan tiyya asirratti ittiin haasa'inaa deebiilleen kenninaa fi jaarsummaan isin laaltaniitiin namni dubbiin keessan akkuma jiru ta'ee keessan dubbadhaanuma jiru keessan wanni dubbannu hin jiru hin beektan kun biyya baqaa jira abbaa ilmoo tiyyaaf jaartii tiyyaayyuu akka itti guddifataa jiru anaaf rabbi beeka akka nama bira Ameerikaa Kanaadaan qabu namni nama turuuf hin jiru waan ta'eef biyya baqaa jiru an dalagaan qabu kun warrina horda hin beeka haati mana kiyya dalagaan qabdu wanni keessan dubbannu hin jiru jechuu ammatti ani yoo akka carraa lafeetiyya aslii kiyya keessaanuu wannan siin jedhe bar ani bar waan siin jedhe yoo akka carraa ijoollummaa nagoota sheexaanii faa na dogoggortee sawaanatti sadaqattu jiraatte malee fuudhutti amma dandeettii qabu tamanatti masruufu suni gara kiyyaadhaan homaa quba irraa qabu jechuu barbaadetti neetworkiin na qabe amma gaafii xiyyeessatti lafeetiyya ani bari wanni siin jedhe aslii kiyya karaa keessaatiin illee wanni hin jedhe
nama jaarsummaa sitti ilaaltanii namni jaarsummaa si ilaalee intala tana fuudhi birrii qabdi sii galchiti namni wanni siin jedhu hin jiru jalaan dhagahii waan akkanaa kana qallaba ijoollee teetii qarraba warra keetii saniinuu ammoo biyyaati keessa jirtullee ni beeyna achi teettanii ammootin ganda keessanillee akkasitti ammootin hin tooraadha jirta warra keessan qarqaaraadha jirtanii haa ta'u ammootama akkana jettu kana waan ammootin asirratti deebii itti kennitu takka hin qabduuf jaabar fuudhii hin jenne barani maaliifuu namni akkanaaf 3-4 fuudhuun maa madaba dinnichaa wayi taatee madaba shunkurtii dubartiin taate moo namni ammoo dubartii wayita asirratti baafteetin hin jettu oma dubartii irra kaste se'an laa dubartiin teenna widdiidha dubartiin kabajaa qabdu widdiidha ammallee dubartiin kabajaa qabdu manatti widdiidha sii galee widdiidha wallaahi manatti barbaadan aanaa qorataniitiniin dhaqaniitiniin fuudhan haa ta'u takkaa lama asirra iyyitu tanaaf ammoo dubartiin teenna kabajaan irraan fuudhamtu haa ta'u ammoo itti himadhuun amantii teenna keessa jirtu si jaaladhe anama yoo isin jaaladhe rabbiif jecha si jaaladhaa sheekaa roome yoo isin jedhe maa rakkoo qaba laa wanni tokko waan biyyarratti qoola irraa fuudhaniitiin hin baqaysantu jira waan ammoo biyyarratti hin himnetu jira sii galee yeroo ammaa kana dubartiin duraanii amma haa ta'u akkasitti waa dubbattullee gadaa duraanii namni kabajaadha qaba waa nama sattara wal sattara har'a ammoo viidiyoon asirra yaa'u kun kalimaan ati dubbatte kana dhiisi ka gaarii ati dubbattee namni micciira sii galee hoo ati asirratti baatee dubbatte ammootiin namni hedduudha waan gaarii ati dubbatte kana sheeriin gadhu waan xiqqoo ammootiin kolfaa waan badiidha namni sheerii godha kanaaf ummata keenya waan asirratti dubbatamuuf waan dubbatamne jira shari'aan illee waan shari'aan jette maruma baqaysanii irraa qoola baqaysoo osoo hin ta'in shari'aan akkatti dubbadhaa jettetu jira har'a sooshaal miidiyaa kana namni nu laalu warra amantaa musliimaa qofa osoo hin ta'in amantaan biroollee nu laala amantaa hedduutu laala sila amantama islaamummaatu akkana ajajaa namni jedha islaamummaa teenna tana namni ammootiin hin seenuu akka itti qabu akkamitti haala kee ilaalee nabii keenya alayhi salaatu wassalaam osoo isaan daawwaan godhin haala isaanii ilaalanii islaamummaa seenan deemsa isaanii nyaata isaanii taa'umsa isaanii har'an tana islaamummaa keenyarraa kadiirii hasanirraa tazaaruu jedhanii ruqiyya faatumaa jedhaniin irraa maaltu baratamaa jira islaamummatti nama waamaa jirti moo islaamummarra nama ari'aa jira jechuu haalaallu kanaaf ummata keenya rabbi barakaa isinii haa godhu nuti islaamummaan bareeddu nagaa gara nagaatti nama waamti ganaa ganda jannataatiyyuu deemuu dhahennaa ganda guddatu nu fuuldura jira haa ta'u ammootin waa saalfiin imaanarraa ijaan waa saalfatuunu imaanarraa ijaani kanaaf aslii kiyya hedduudha viidiyoo kee kaawwayta masjiidni diigamuu wannati haasuyte nama hedduu si dinqisiifatee ijoolleen teenna durriyeeta jedhaniin illee tamataa firiizii ol dhaabdee deemtullee edaadiin irraa fagoon jirtu waan jarri dubbattu mee laala masjiidaaf akka quuqamtu laala diigama masjiidaatiif akka iyyitu laala jedhan har'an tana ammootin yoo asirratti ammoo kalimaan hin taane nurraa bahe ammoo namni amantaa biroollee nu laala islaamummaan akkana qabdi edaa ijoolleen islaamaa akkana hayaan hin jiru adabni hin jiru jechuudha ta'a kanaaf waan asirratti dubbatamuuf hin dubbatamne jira jechuudha barbaade haa ta'u ammoo dubartiin takkaa lama dubbatteef dubartiin marti akkana jechuuf ayyee wallahi amma aasaa keessanillee naa gala ammallee reefi kana nama sheekaa nama an akka malee jaaladhuuf dinqisiifadhuuf yoo isaan arge qaanfadhuun naa dawwala ta'e qaba sodooloo solaayibii seenin ani gara kiyyaa wallahi rabbiin qubana qaba rabbiin islaamummaa kiyyarraa na haa jallisu ani wanni quba takka irraa qabu takka hin jiru isa dhugaa yoo feetan jechuudha I think kun qoosamaaf ajandama miidiyaa kanaa tiktokii ijoollee labana amma ummata dhaloota tiktok warra koronaa vaayirasii waliin nutti dhufe kana ta'innaa jedheetuma cal'isee dubbatullee hin barbaanne dubbanne lakkuma qoosatti akka qabbanoo godhee bira tare malee deebillee wani deebitee jiru ani yeroo deebii namaa deebituu barbaada hin beeytan duwida nama kuta garuu an akka asliititti amma waan isin eeggadda amantii wal bira qabdaniif ani jirtu kamana madaam jirtu sanaa miti tamuyyuu ta'a akkuma isiinu jette mana mileena tokko tuqaa sagal ibsanii oliin mana mileena kodhee warra bituu danda'uyyuu dubartii Oromoo kan addunyaa kanarra jirtu warri ani hin beekne warri natti dhiyaan hin jiru hin jiru garuu ani afran hiyyeessanaa wayya malee nama maallaqaallee hin bitamu miti nama waan akkasii gaafatullee miti ijoolleen hedduun na beekan wallaahi hin saalfadha yoone kana ta'e warri sirriidatti dhiyaatatee jedhanii kun amma saaliin kun otsaraadaa jira as wajjin turre reediin hin jira akkanumatti illee saayikoolojikaalii namni na beekan infidensii anama abbaan fere asliin na jaanaajjana yoo jedhe ani wallaahi waan Oromoo natti murteessite waan sheekon natti murteessan ofitti isii miti tabiraatu jechuu keessan
yoo iskiriinshuutii ragamu tokko yoo fide jechuudha. Tokkoffaa nama akkasitti. Lammaffaa nama waan kana dheefaaf jecha osoo wanno imoo waggaa 4 kun nama imoo qabu isinii galee. Ani silkiyyuu namarraa hin kaafne yoo natti bilbilan isinii galee akka asirratti kolfu kanaa miti. Boonullee osoo hin taane silkii namarraa hin kaasu. Namni nama bilbilee kan nama arrabsu jira. Kan nama ergatuuf nama bilbilu jira. Waan san wal qixxeessu jechaan bilbila namarraa hin kaasu. Gara kiyyaa wanni kuma irraa qabu jiru. Kun asumarratti gara kiyyaan ani hin beeku. Mucayyoon immoo yoo na jaalatte yoo jaarsa qabdi jedhanii nama jaarsa qabu immoo hawwaan godhuu danda'u. Jaalalli immoo himattee dhuftu rakkoo mitinullee namuma jaalataa ollaa isinillee jaalattanii. Riwaayaa keessatti riwaayaa hadiisaa keessatti la'anallahu rabbi abaare jedhan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam jaartii jaarsa qabdu taammootiniin osoo jaarsa qabdu nama biraa irratti seensifte rabbi abaare jedhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam rabbi abaare osoo jaarsa manaa qabdu dhiirti baramootiniin wallahi siigalaati kabajaadha qabdi kama itti heerumte santu abbaa mana keetiiti yoo ammootiniin amala badaallee irraa ka argitu taate waan biraa irraa argatta siigala kanaaf abaarsi rabbii irra haa jiraatu jechuu waan guddaadha abaarsa rabbii jechuu rahmata rabbii irraa darbamu jannannu hin jiruuf jechuu barabbo siigalaati dubartiin ammoo har'an tana ammoo asirra baateetiin akkana jettu piraankiidha kanan amanina wallahi piraankiidha wallahi si jaalatteetii miti aslii si jaalatte piraankii fooloo ofii guddifachuu fi wallahi wabillahi fooloo guddifattee nama feemasii kana namni ammoo jaalatee intalli feemasii aslii jaalatte jedhanii namni maal fooloo isii gatee eegana ammoo ittiin naggaadachuuf ana dhiisaa dhibbatti amana warri sheekotaallee sobamnu wanni daawwaa sitti goonu takka hin jiru dubartiin teenna takkitti fooloo ati guddifachuuf asirratti baatee nama feemasii beekamaa qabattee fooloo namni si godhee achirra ammootiin ittiin naggaadachuu kana namni martuu hin beeka si takkittiidhaaf dubartiin teenna ammoo martuu kabajaa hin qabdu jechuu miti hayaa qabdi kabajaa qabdi namni sana siliinillee nama ammootiin bultiidha qabu abbaa ijoolleeti abbaa ilmaanii sanirraan biyya baqaa keessa jira gana ammootiin lafa daa'imummaan ol kahaadha jira si namni daa'imummaan ol kahu ammootiin waa hedduutu isa eeggata biyyaa waatu isa eeggata haadhaaf abbaa ofii as taa'eetiin achitti ammootiin qallabaa jira asii masjiida ijaaraa jira rabbi si haa ijaaru jennee du'aa isii godhaa jirra hedduu rakkataadha qarqaarta achuma taa'u wali isinuu warra biyya baqaa jirtan rabbi achi keessaa isin haa baasu biyya baqaa san keessaa rabbi isin haa baasu du'aa isinii godhaadha jirra kanaaf ammoo waan asirratti dubbatamu yoo namni sitti dhufeetiniin gaafii namni afaanii waa nama baasa mucayyoon tun asitti iyyaa jirti akkam aslii siin jedha hin dubbatin cufi dhibbatti cufi karaa keessaatiin illee wanni jaarsummaa si qaban takka loli ofirraa deebisi sii galee ati soddaana qabda soddaan si laala nu si laalla amma keessummaa mana kiyya dhufti amma zamoona kana ammoo waytama tiktookii banu wama kana turra oma kana aslimanna dhuf sila maali dubbiin tun jee abo namni ammootiin nama beekamaa kanan qaba fooloo ittiin guddifachuuf nama biraa maan jaalatin kadiirii biraa maan jaalatin useenii biraa maan jaalatin guute useeniin biraa kadiiriin biraa maan qabatin useenii biraa maan qabatin fooloo guddifachuu nama beekamaa rakkatee waan fuudhu dhabe wallaahi dhugaa jettani feemasummallee yoo taate godha ijoolleen kun irra feemasiidha mamatti na jaziira mana miliyeena mana miliyeena meeqaa mokkorti marabbiiti kun alhamdulillah jenne wala rabbi sanii miti laala nama ibaadaa qabu nama meeqa jira ka feemas iyyuun ta'in nama gandaa ka ibaadaa rabbii qabu ka ammalleetiin sheekaa nama ammootiin osoo sheeka tokko ammoo ka gandaa ka rabbiif jecha ammootiin imaama biyyaa ka salaachisu osoo ammootiin ittiin heerumsiisaa gandatti jettee karaa keessaatiin dawwalte intalli tun har'allee offolte borillee jannata rabbi nama hedduutu sila ilmillee ilma gaariitu irraa bahe har'an tana ammoo namni keessaa barbaaddee nama asirratti sooshaal miidiyaa namni marti beeku fooloo guddifachuu jecha wallaahi billaahi akkas kijiba nuti warri sheekotaan sobamnu laala mucattii qabdi ustaaza sobamnu nuti mucayyoon ijoollee qabdi ijoollee qabdi afarta nama jaan dubbati dhageeffatu callite gisee namni sheekaa dubbatu durri ijoollee qabdi akkamitti jedha walarreema amma dhiisaa waan isiniin jedhu intalli aslii jaaladha akkana isiniin jettu sun dubbii kijibaati rasuulli rabbiillee abaaree jira alayhi salaatu wassalaam piraankiif jettee waan biraatiif jette
intala osoo jaarsa qabdu ammoo tuuta biraa itti seensifte abaarsi rabbi haa jiraatu jedhe nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam abaarsi rabbi irra haa jiraatu abaarsi rabbi irra haa jiraatu intala osoo jaarsa qabdu abboo jaarsa ofii dhoysitee akka waan jaarsa hin qabne tuuta biraa itti seensiftu dhoysitee tuuta biraa seensiftu nama biraa seensiftu abaarsi rabbi irra haa jiraatu jedhe firaankiif jette firaankii malee jette sii gala ati yoo nama ammalleetiniin nama islaamaa taate ammootiniin yaa atu islaamummaa keessaa bayaadha jirta hin bayini obboleettitiyya namni hedduudha jira abboo namni ati qabamtu abboo namni ganda keessanii hin jiru namni imaana qabu nama imaana qabu maan jehin gandatti maan lallabatin nama meeqa birrii miliyeena haganaa qabaachuu dhiisi ati osoo birrii hin qabaatinii wallahi hayaa osoo qabaatte kabajaa osoo qabaatte nama hedduutu sitti dhufeetinii si fuudha wallahi ganda kee iyyafatee warra kee iyyafatee si fuudha har'an tanaat ammoo birrii qabaatteef iyyaa osoo oolte osoo biliyeena qabaatte osoo xayyaana matatti qabaatte akkanatti hooyite namta akkasiin fuudha dhugaa sitti fakkaatte wallahi nuti ni beeyna ammoo dubartiin teenna ammoo sababaa kee fooloo guddifachuuf ati nama beekamaa qabattee akkana godhatte dubartiin teenna sababaa keetiit kabajaadha qabdi ulfina qabdi dubartiin arsii ta'ee jimma ta'ee siigalee baale ta'ee dubartiin hayaa qabdi ta kabajaa qabdu akkasuma manaa bayaadha jirti har'an tanaati fooloo guddifachuuf nama ammootiniin fooloo hin qabne nama beekamaa maan qabatin dhugama imaana qabda nama imaana qabu maan qabatin har'an tana asli maal irraa argite fooloo ittiin guddifachuuf intalli takka aslii jaalatte jedhanii fooloo ittiin guddifatteen yaa ittiin beekamtee akkanaatu aslii jaalate jedhaniitiniin sheer godhanii beekamuufi maal sii godha rabbi biraan beekamtu yoo ati duute bara abboo fooloo namni sirraa deeffataa bara nama meeqaati nama meeqa abboo dubartiin babbareen hin argine deengadda ta jarmanitti duute hilwaan argine hilwaa Oromoo nama deefooloo gootti ragaa qaba nama isinitti mee aslii kiyyaa ganuma isin amma gaafii ati namni gaafate kennan numa jira hayyuu qabna beekaadha qabna yaa gaafii kiyya afarsoo maal ka jedhan kana mee dubbisiisi afarsoo maal ani nama tokkotti mee qoya an nama tokkotti aariin qabu afarsoo maal ka jedhan tokko mee afarsoo mee as bayi jedhiin nama sani mee nama san yoo taate waa asawsiisuu barbaada fuulaan ay bayime afarsoo maal ka jedhan kan inni si afartu qotu bayyas lafeetii ya bayime salaam alaikum wa alaikum salaam afartu fuulaan as bayi sheeka akkame nagaa qabdaniisin nagaa qaban isheen yuut godhadha taa ustaas kamaa kamaali kiyya sa'aatii takka daqiiqaa takka afarsoo arguu barbaada naa baya har'a waan ajaa'ibaati har'a waan ajaa'ibaati gurbaan badabboo marroo fakkaata deebii lafeetii afarsoo kiyya deebii si arge afarsoo kiyya si arge bakka viidiyoo deeffachuu dandeetta awwalan ani namni sheekaan nama hedduu haasa'uu miti akkasitti illee namaa beeku nama qeerroollee beeku qeerritti illee akkatti haasa'uu qaba akkatti dubbadhu qaba kanama akkanaame obbolowwan kii akkanama akkanaa miti akkatti dubbadhu qaba akkatti haasa'uu qaba har'aan tana ammoo namni gadiin beeytanii daaw'aa yoo godhe masgiidatti asraa kinoo azaanaa jiranii yoo daaw'aa godhee qeerroon teena ta akkanaa ta mataa faaqqa maalii ijoollee teena ta surree akkanaa ta amma asli afarsoo kiyya dhaga'amaa dhaga'amaa in dhaga'amaa oofaa sheekot ani akkatti daawwaa itti himan qaban qeerroollee akkatti himan qaban ijoolleen teenna fagoon jirtu haa ta'uu rabbiin sababaa godhe ol nu baase wal nu barsiise har'a sooshaal miidiyaa kanarratti dargaggoota hedduu wal nu argisiise dargaggeessa hedduu wal nu argisiise anillee isin irraa wanni isin keessa taa'ee isinitti dubbadhuuf maaliif wanni isin taphachiisee bifa taphaatiin isinitti himuuf yoo rabbi irraa waa argadhe wayii kajeeleeti malee rabbi irraa argadha malee namarraa miti daawwaan ammoo akkatti nama himan nasiyaa biyyarratti nama himuun fadiyaa nasiyaa biyyarratti nama himuun ijoolleen teenya fagoodhaan jirtanii walumaa hubannaa inshaallah afarsoo kiyya inshaallah walumaan keessaanillee waluma dubbisna rakkoon qabu akkas hiriitti adanfaatu jira nama hedduutu jira itti aansuudhaan hankiingi abdalla rabbiin galata si haa deebi'u
akka namni jedhu sanii miti namni kenna namatu nama fageessaa koomantii nama katabee haasawa garagaraa namaan jedhee nama fageessaa namni kenna kingi Kamaal Abdallaa ammoo yoo sheekallee jedhan kinoo